sababoota wal dhabdee bu'uura. Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Ababeetii Yoobsan Arbuu YouTube channel like share subscribe gochuun akka xumuraatti akka na hordoftan hin gaafadha. Sababoota wal dhabdee bu'uura. Wal dhabdee jechuun maal jechuudha? Sababoota wal dhabdee bu'uuraa gaafa haasofnu wal dhabdee jechuun maal jechuudha isa jedhurraa jalqabna akka xumuraatti na waliin ta'a. Wal dhabdee jechuun waliin deemuu dadhabuu, faallaa walii ta'uu fi dhimma tokko irratti wal fudhachuu dadhabuu, namoota lama jidduutti, dhaabbata lama jidduutti yookaan hawaasa jidduutti uumamu. Wal dhabdeen namoota lama jidduutti, nama tokkoo fi dhaabbata tokko jidduutti, maatii lama jidduutti, dhaabbatawwan lama jidduutti, biyyoota lama jidduutti fi uumamuu ni danda'a. Sababni wal dhabdee hedduu yoo ta'eyyuu wanti wal dhabdee babal'isu garuu miira to'annoo jala hin oolfamne ta'e, amala keenya, ilaalcha keenyaa fi miira keenya to'achuudhaaf itti gaafatama nurra jiru hin beeknu yoo taane nuti namoota balaa geessisanidha. Maarshaal B. Rosenberg namichi jedhamu akkasuma. Kanaaf sababootni wal dhabdee uuman bu'uuraa keessaa tokko wal dhabdee adda addummaa irraa madda. Namoota hawaasa keessatti walitti dhufnu waliin wantoota hedduudhaan adda adda taana. Ilaalcha keenya yoo qindeessine adda addummaan kun sababa ciminaa malee sababa wal dhabdee ta'uun qabu. Jecha gaadhaan nama nurraa adda ta'e qooda akka diina keenyaatti ilaallu adda addummaa keenya akka ciminaatti ilaaluudhaan waan gaariidhaaf itti fayyadamuu ni dandeenya. Qabxiiwwan adda addummaa kanneen amaleeffataman tokko adda addummaa ilaalcha. Namni kamiyyuu ilaalcha dhuunfaa isaatii qaba. Wanta tokko irratti namoonni lama ilaalcha wal fakkaataa qabaachuu hin danda'an. Namni bilchina hawaasummaatti guddate guddina isaa kana akka qabeenyaatti ilaala. Ilaalchi nama sanaa kaan kiyya irraa adda ta'uusaa kallattiin hin ilaaliiniin akkan ilaaluuf na gargaara jechuudha. Dandeettii dabalataatti fayyadamuuf namas gargaara. Adda addummaa sadarkaa barumsaa. Namoonni sadarkaa barumsaa adda addaarra jiran jireenya hawaasummaa keessatti yommuu walitti dhufan qaawwii isaan jidduutti uumamuu ni danda'a. Kun immoo gaa'ilaan waliin daldaluu keessatti yommuu waliin hojjetanis haalota mul'atanidha. Sadarkaa barumsaa adda addaa irra jiraniif of tuulummaa fi gadaantummaan tokko utuu namatti hin dhaga'amin waliin hojjechuun mallattoo bilchina hawaasummaa guddaa qabaachuudha. Adda addummaa diinagdee. Namni adda addummaa sadarkaa diinagdee bal'aaf jiran yommuu waliin jiraatan wal dhabdeen isaan jidduutti uumamuu ni danda'a. Namni tokko jireenya hawaasummaatiin yommuu bilchaatu kabajii nama tokko qabeenya isaarraa utuu hin taane eenyummaa isaa irra kan jiru ta'uusaa arguu jalqaba. Kanaafuu qaba jedhanii of tuuluu mannaa hin qabu yoo jedhan gowwomsaa sooromaa jalaa bu'uudhaaf isaan gargaara. 2. Wal dhabdee fedhii irraa ka'u. Hundumti keenya hojii irratti hariiroo gaa'ilaa keessatti sochii nama waliin walitti nu fidu kamuu keessatti fedhii dhuunfaa keenya qabna. Fedhiiwwan kanaan bilchina hawaasummaatiin hin to'ataman yoo ta'e wal dhabdeedhaaf nama saaxila. Kunis kan ta'u fedhiin tokko jireenya hawaasa tokkoo keessatti wanta ni arganna jennee eegnu waan argachuu dhabnuuf. Kanaaf sababni yommuu fedhii walii cufnu, yommuu fedhii namaa tokko jalaa callisnu, namni biraan immoo yommuu fedhii keenya jalaa callisu yookaan hariiroon sun akka itti fufu gochuuf wantoota barbaachisan raawwachuu dhiisnee yommuu callisnu wal dhabdeen ni uumama. Haala akkasii irratti bilchinni hawaasummaa bakka olaanaa qaba. Fedhii ofii ibsuudhaan fakkii hariiroo jiru arguu fi obsuudhaan bilchina hawaasummaatti guddachuun ni danda'ama. Walitti bu'insa fedhii fi dheebuu. Fedhii jechuun wanta dirqamatti argachuu qabnudha. Fedhiin garuu wanta hin barbaachifne garuu wanta nuti argachuu barbaannudha. Waan barbaachisu argachuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun faayidaa qaba. Jireenya hawaasummaatti yommuu bilchaannu immoo waan dheebonnu yoo argachuu dadhabneyyuu wantoota nu barbaachisan irratti xiyyeeffachuudhaan jireenya hawaasummaa keenya jiraannee darbina. Fedhii ofii guuttachuu dadhabuu. Namni tokko waan isa barbaachisu argatee namni biraan garuu faallaa isaa ta'e utuu hin argatiin yoo hafe wal dhabdeen uumamuu ni danda'a. Jecha biraadhaan yeroo tokko faayidaan nama tokko nama biraatti immoo miidhaa ta'ee argama. Haalli kun bilchina hawaasummaa guddaa nama gaafata. Yeroo hundumaa waan barbaannu argachuu hin dandeenyu waan ta'eef. 3. Wal dhabdee ilaalcharraa madda. Namni lama waan tokko ilaalchisee ilaalcha adda addaa qabaachuun isaanii sirrii irratti mari'atamee walii galuu fi adda addummaa isaan jidduu jiru walitti araarsuuf yookaan dhiphisuuf yaalii hin taasisan yoo ta'e qaawwatu uumama. Adda addummaa ilaalchaa tasgabbiidhaan ilaalanii hundeessaa qabachuu fi ga'umsa horachuun bilchina hawaasummaa guddaa nama gaafata. Qaawwaawwan ilaalchaa sadiitu jiru. Ilaalcha mataa ofii irratti qaban. Ilaalchi namoonni mataa nurratti qaban akkasidha jennee yommuu of ilaallu jalqabnu isaan garuu kallattii sanaan nu hin ilaalan yoo ta'e qaawwatu uumama. Namni ilaalcha tokkollee akka nurratti hin qabaanne gochuu hin dandeenyu. Wanti nuti gochuu dandeenyu ilaalcha isaan nurratti qaban akka gaariitti hubannee qabaa gaariidhaan qabaachuu fi ogummaadhaan deebii bilchaataatti kennuu barbaada. Ilaalcha namoota biroo irratti qabnu. Ilaalchi nuti namoota nu waliin jiran irratti qabnu maalummaa isaanii irra yoo
yookaan waa'ee ofii isaaniitiif isaan ani akkasii jedhan irraa yoo adda ta'e madda wal dhabdee ta'uu ni danda'a. Ilaalchi namoonni nurratti qaban yommuu wal makaa ta'u akkuma faatii miira keessa nu galchu nutis yommuu wanta namoonni hin ta'in akka isaan ta'anitti yommuu ilaallu hariiroo keenya irratti qaawwaa uumu. Ilaalcha nuti yaadota irratti qabu taateewwan tokko tokkoo fi akkasumas namoonni dhimma nu ilaallatu irratti murtii dabarsan wal dhabdee uumuu ni danda'u. Kun kan ta'uuf ilaalchi nuti dhimmicha irratti qabnu hafuura hojii fi murticha wajjin yommuu wal fudhachuu dadhabudha. Namni jireenya hawaasummaatti bilchaate miira keessa seenuudhaan duratti nama bitaa fi mirga isaa akka gaariitti qorate ilaalu. Afur wal dhabdee aangoo irraa maddu. Namni addunyaa kana irratti yommuu aangoo qabate malee waan tokko illee gochuu hin danda'u. Biyya irraa eegalee hamma dhaabbataatti hamma dhaabbata daldalaa fi dhaabbatawwan adda addaatti waan yaadan tokko hojjechuuf dhimmi aangoo qabaachuu isaanii murteessaadha. Ta'us dhimmi aangoo bilchina hawaasummaatiin to'atamuudha yoo baate sababa wal dhabdeewwan hedduu ta'uu ni danda'u. Gosoota wal dhabdee aangoo irratti maddu sadii. Aangoo bade. Namni tokko aangoo isaaniif kenname akka fedhii isaaniitti itti fayyadamu. Garuu namni hundumtuu akkas miti. Namni gara aangoo tokko dhufe sochiiwwan hedduu waan taasisuuf mormii namootaatiif saaxilamaadha. Hawaasni bilchina jireenya hawaasummaa qabu garuu gaggeessuu fi gaggeeffamuu wal fudhachiisuudhaan rakkoowwan jiraniif furmaata kennee adeemuutu beeka. Shaakalawwan aangoo qabachuu dursan. Namni kanaan dura aangoo irra ture sababii tokko malee akka nu miidhe yoo yaadanne aangoo amma wajjin nagaatti jiraachuuf carraan nuti qabnu ni bada. Dogoggora namoonni biraan hojjetaniin hirmaannaan keenya yoo hir'ate shaakalli akkasii bilchina miiraa keenyas ta'e kan hawaasummaa bakka nu bu'uu hin danda'u. Hiika aangoo hubachuu dadhabu. Dhaabbatawwan adda addaa keessatti nama dhuunfaa tokkoofis ta'e garee tokkoof aangoo kan kennamu qajeelfama hoogganaa biraa dhufe irratti hundaa'uudhaan ta'ee yaada fooyya'aa tokko dhiyeessuudhaan immoo gara kaayyoo tokkotti waliin adeemuu kan qabnu ta'ee utuu jiruu namni aangoo qabu jal'aa nama hin amanamnee fi nama ittiin mormamu qabu yoo nuti fakkaate rakkootu uumama. 5 wal dhabdee gaggeessaa biraa madda. Gaggeessaa jechuun qajeelfama murtii fi jireenya keenya ni tuqa jedhamee yaadamu kan dursi kennamuufii qabudha. Gaggeessaan waan tokko maaliif akka raawwannuu fi yaada ka'umsaa dhimma fayyummaa raawwii tokko duuba jiru nu argisiisudha. Kanaafuu sababoota wal dhabdee kanneen gaggeessaa duuba jiran xiinxaluun barbaachisaadha. Gaggeessaa dhabu. Bakki gaggeessaan iftoomina qabu hin jirre bakka wal fudhachuu fi waliigalteen hin jirredha. Sababni isaa bakka akkasitti namni hundumtuu waanuma gaarii isatti fakkaate hojjeta. Karaa faallaa immoo naannoo namni hundumtuu bilisaan waan isatti fakkaate hojjetutti wal dhabdeen hamma kanatti hin uumamu. Dhimma tokko ilaalchisee namni hundumtuu maal gochuu akka qabu ni beeka jechuudha. Fedhii gaggeessaa dhabu. Namoonni hojii tokko tokkotti yookaan hariiroo jaalala tokko tokkotti aliin bobba'anii jiran dhimma tokko irratti ilaalchi isaan yaadaan yommuu faallaa ta'u wal dhabdeetu uumama. Daandii namoonni tokko sirriidha jedhee fudhate namni biraan yommuu dhufee dura dhiitee darbu namichi sababa dallansuu argachuu ni danda'a. Haalli kun kaayyoo tokkoof hiriiruuf barbaachisummaa gaggeessaanii fashaleessa. Duraa duubummaan hojii gaggeessaa wal makuu. Wantoota jalqaba irratti nu barbaachisan dhiisnee kanneen barbaachisummaan isaanii xiqqaa ta'eef dursa kennuun muddama uuma. Tarkaanfiiwwan nuti fudhachuu qabnu tokko tarkaanfiiwwan kaan caalmaatti humna qabeeyyii tarkaanfii saffisaa fi iftoomina qabaachuu kan qaban yommuu ta'u duraa duubummaa isaanii haalaan argachuun wal dhabdee irraa nu baraara. 6 wal dhabdee miira irraa madda. Wal quunnamtii hundumaa keessatti hamma fedhe yoo ta'e illee miireffamuu ni jira. Warri ilaalan hamma na'anitti miira namaa ni guba. Kaan immoo kaan hamma malee dilallaa'ee taa'ee argama. Miirri namaa mul'achuun qofti rakkoo kan hin uumne yoo ta'e iyyuu garuu akkamitti miira keenya to'achuu akka qabnu hin beeknu yoo ta'e namoota jidduutti wal dhabdee uumuudhaaf humna guddaa qabaattee argama. Sababoota wal dhabdee 3 miira gadi fagoo. Namni akka miirri isaanii to'annoo isaaniitiin ala ta'uuf yommuu eeyyaman wal dhabdee uumuurra darbee wal dhabdeen sun hamma malee akka babal'atu gochuu fi akka furmaata argachuu hin dandeenye taasisuu ni danda'a. Kanneen biraan irra deddeebi'anii ilaaluun akkuma yaala miirri kennaa uumamaati. Akkaataan ittiin miira ibsatan garuu dandeettii namoonni ogeeyyii qofti kuufatanidha. Miira wal makaa. Namoonni qooda miira isaanii iftoominaan baasanii himatan of keessatti ukkaamsuudhaan murtii dhuunfaa isaanii qofa yommuu fudhatan qaawwee bal'ataa adeema. Haala kanaan miira wal makaa jennee malee namoonni deddeebi'anii miira isaanii haalota adda addaatiin waan ibsataniif deemee miirri ibsamuun isaa hin hafne firiin isaas nagaa qabeessa hin ta'u. Miira dhorkame. Namoonni miira isaanii iftoominaan ibsachuuf qooda haala mijeeffatan miira isaanii ukkaamsuudhaan yommuu wal dhabdeen uumamu wal dhabdee sana bal'isu. Namoonni miira wanta tokko irratti qaban dhiibbaa tokko malee iftoominaan akka hin ibsanneef wantoonni isaan daangessu
yommuu uumamu waldhabdee uumamuu sana babal'isu. 7. Waldhabdee ofiitti dhabuu irraa dhufu. Namoonni ilaalchaa fi amantaa keessa isaanii jiru bifa madaalamaa ta'een wixineessanii hin xumuran yoo ta'e waldhabdeedhaaf sababa ta'uu ni danda'u. Haalli kun wanta yaadnu, wanta itti amannuu fi wanta tokkorraa maal akka barbaannu beekuudhaan adeemsa milkaa'inaa fi keessatti ilaalcha maal waldhabdee fi ofitti dhabuu irraa dhufu keessatti haammatama. Eenyummaa hin murtoofne. Namoonni waa'ee eenyummaa isaanii wanta barbaadanii fi kaayyoo isaanii maal ta'uu akka qabu wixineessanii hin xumuriin jiran yoo heddumatan waldhabdeetu uumama. Namni akkuma dhufeetti miirota adda addaatiin asiif achi urgufamu eenyummaa fi maalummaa gaarii waan hin qabneef tokkummaa hawaasa kam keessayyuu yoo seene qaawwa waldhabdee fudhatee seena jechuudha. Hariiroo hin murtoofne. Namoonni firoota isaanii irraa dhaabbata tokkorraa yookaan hawaasa irraa maal akka barbaadanii fi maal akka eeggatan sirriitti hin beekin yoo ta'e waldhabdeen uumamuu hin hafu. Namoonni tokko erga haalaa fi jechoota isaaniitiin dabarsanii fi haalli isaan waan isaan eeganiif barbaadan irraa adda waan ta'eef yommuu waan eeggatan argachuu dhaban rakkootu uumama. Ejjennoo hin murtoofne. Namoonni haala tokko irratti ejjennoo akkamii akka qabaachuu qaban sirriitti hin beekan yoo ta'e taatee murtiin isaan murteessan uumurraa kan ta'e ejjennoo isaanii asiif achi waan jijjiiraniif jijjiiramni isaan argisiisan gaaddidduu waldhabdee gaaddiddeessa. Eenyummaa bilchinni miiraa nuuf kennu keessaa inni tokko ejjennoo haala tokko irratti qabnu addaan baafachuudha. Sababoota waldhabdee. Galatooma.